Mootummoota Itoophiyaa bulchaa turan keessaa qondaalli siyaasaa obbo Yoonaataan Dhibbisaan nama mootummoota 4 arganidha. Kana keessa eenyu shiraan akka deemaa turee fi eenyu haqqaan saba isaaf hojjetaa akka ture nama haalaan hubatanidha. Oromoon ijaarsa Itoophiyaa keessatti gahee leencaa bahatus murni jaarraaf hooggansarra ture garuu hawaasicha galateeffachuu nafee sodaachuun qaamni biyyattiif ta'u hawaasicha keessaa akka aangootti hin dhufneef cunqursaan ture laayyoo miti. Tibba kana qondaalli siyaasaa obbo Yoonaataan Dhibbisaan Fana Media Corporation waliin turtii taasisaniin waan hedduu yaadatu. Itoophiyaan seenaa ishee keessatti ulaa galaanaa osoo qabdu qaama seenaa biyyaa gane kanaan dhabdeetti. Amma mootummaa jijjiiramaa jalatti birmadummaa ishee kanatti deebuuf yaalaa jiraattus qaamni seera maleessaa TPLF danqaa akka jiru ibsan. Oromoon humna taanaan biyyattii tochoosa humna kana nammata argeemmatee immoo galaana diimaadhaaf tocho'a nurra galagala. Kanaaf qabsoonsa akka ifan baan akka hin cimne gochuu qabna jedhamee atis asii qabi jedhamee waliin mari'atame. Inni irra godhamaa jiru kana. Inni irra galaana diimaa akka uummanni Itoophiyaa bira hin geenye godhamaa jiru wayyaaniin godhaa jirtu kana. Cunqursaa mootummoota darbanii tureen biyyattiin biyya afaan tokkoo fi aadaa tokko hordofuun mirga sabaa fi sablammootaa ukkaamsaa turteedha. Obbo Yoonaataan mana barnootaa keessatti afaan Oromoo dubbachuu isaanii qofaaf qarshii mootummoota darbanii dumbulloo 2 adabamanii akka turan yaadatu. Har'a Oromiyaa keessatti barattoonni miliyoona 12 ol afaan isaaniin barachuun abjuu osoo hin taane jijjiirama dhugaa lafarratti argineedhas jedhan. Kompaawundi mana barumsaa sana keessatti yoo seentu afaan Amaariffaa dirqamee mirga nama sana reebame. Har'a mana barumsaa Oromiyaa keessatti barattoota miliyoona 12 oltu baraa jira. Oromiyaa keessatti. Afaan isaaniitiin baraa jiru bara. Kindeen gaartanii har'a Oromiyaa keessatti mana barumsaa kindeen gaartanii 20,000 oltu jira. Kana caalaa wanti na boonsu hin jiru. Qonnaan bulaan roorroo mootummoota darbaniin qonna isaarraa fayyadamaa ta'aa hin turre jedhu obbo Yoonaataan. Kana mormine akka diinaatti biyyaa ari'amnes jedhan. Qonnaan bulaa deeggaruun hafee bara fiudaalaa abbaa lafaaf qotanii aramanii galchaa turan. Har'a garuu qonnaan bulaan abbaa qabeenyaa ta'eera. Misoomni koriidarii hidhi haaromsaa abjuu yoo ta'e malee dhugaan raawwata kan jedhu sammuu namaa keessa hin turre. Har'a garuu seenaan kun hunduu raawwatee ijaan argines jechuun dubbatu. Qonnaatiin yoo fudhatte gama dinagdeetii yoo fudhatte qotee bulaan keenya bakka rakkoon nageenyaa darbee irratti jiru alatti qotee bulaan keenya abbaa qabeenyaa ta'eera. Kana caalaa bilisummaan hin jiru. Magaala kanarra koriidariin magaala kanatti hojjetame. Bishaan abbayyaa kuufame sun hidha haaromsaa eebbifamuun nuuf injifannoo guddaadha. Ahun kaayiroo ture koo roorroon nurra ga'u koo bishaan sanaa jira. Akka baqataatti roorroon nurra ga'a bara. Silla bishaan keenya kan kuusuuf deeftan bishaan keenya kan daangessuuf deemtan isin nuun jedhani nu adamsu bara. Injifannoo kanan arge galee. Injifannoo salphaa miti. Koriidariin irra magaala kana keessa deemaa jiru. Magaalota adda addaa irratti deemaa jiru. Jijjiirama guddaadha. Amma uummata Oromoo misooma akkasii argateef nagaatu barbaachisaa jedhu qondaalli siyaasaa obbo Yoonaataan Dhibbisaan. Yeroo misoomni magaalaa Finfinnee dagatame yeroo qonnaan bulaan waan hojjetu abbaa lafaaf galchaa ture kan hin dubbanne bara misoomni biyyattii keessatti galu inni qawwee kaasee uummata dararu kun eessa ture kan jedhu gaaffii obbo Yoonaataan Dhibbisaati. Kanaaf wal waraansa otoo hin taane amma ilmaan Oromoof nagaatu barbaachisa kan jedhus dhaamsa isaaniiti. Bilisummaan kana booda qawweedhaan dhufu hin jiru adaraa tokkummaan nu baasaa. Warri dirree caakkaa keessa jirtan, warri bosona keessa jirtan illee tokkummaadhaan dhaabbadhaatii biyyattii keenya aceesifnu waan qabnu waan dhabne immoo jiraate mariidhaan wal gaafannu.